Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeera gara oduutti isin dabarsa. Hooggantoonni olaanoon gara hidhattoota finxaaliyyii dhiifama gaafachuun galan. Naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaatti socho'aa kan turan hooggantoonni olaanoon garee hidhattoota finxaaliyyii dhiifama gaafatanii galan jechuun gabaafameera. Hoogganaan loojistiksii fi faayinaansii garichaa Naggaa Azanaa'uu fi hoogganaan duula garichaa Saajin Olaanaa Kebrat Ayyaalew waamicha nageenyaa fudhachuun dhiifama gaafatanii deebi'aniiru. Hooggantoota finxaaliyyii kunneen ajandaa dogoggoraan gowwoomfamanii gara bosonaa galuu isaanii himanii gara fuulduraattis hawaasa miidhaa dhiifama gaafatanii nageenyaaf akka hojjetan dubbataniiru. Akka ibsa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinitti bu'aan waraanaa kisaaraa qaamoleen ajandaa dogoggoraan gowwoomfaman waamicha nageenyaa kana fudhachuun akka deebi'anis dubbataniiru. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 75tti tilmaamaman to'ataman. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 75tti tilmaamaman to'atamu Komishiniin Gumurukaa beeksiseera. Komishinichi hordoffii sadaasa 20 hanga 26 bara 2017 taasiseen meeshaalee kontiroobaandii alaa galan birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 28.3 fi meeshaalee alergii birrii miiliyoona 47tti tilmaamaman waliigalatti birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 75tti tilmaamaman dameelee gumurukaa garagaraatti to'achuu beeksiseera. Meeshaaleen to'atamanis uffataalee garagaraa, meeshaalee elektirooniksii, meeshaalee ijaarsa manaa, buna, jimaa, baala sammuu namaa hadochuu fi meeshaalee jijjiirraa konkolaataa akkasumas meeshaalee midhaaginaa garagaraas qabameera. Meeshaaleen kunneenis shakkamtoota 17 fi konkolaattota 5 waliin to'atamuu ragaan komishinicharraa argame kan agarsiisudha. Tuutni Gadaa Michillee Oromoo Kaarrayyuu sirna buttaa qalaa walakkaa aangoo dabarsanii kennuuf godaansa eegalan. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti tuutni Gadaa Michillee Oromoo Kaarrayyuu sirna buttaa qalaa walakkaa aangoo dabarsanii kennuuf ardaa jilaa tarree luugootti godaansa eegalaniiru. Hawaasni Oromoo Kaarrayyuu sirna hara walharkaa fuudhinsa aangoo kan jalqabu waggaa 8 eegee osoo hin taane waggaa 6ffaa irratti tuuta aangoo fudhatuuf sirna gabaa walakkaa aangoo isaa kennuun waggootii 2f leenjiiwwan adda addaa bulchiinsa sirna gadaa irratti barbaachisan akka godhaniif of koltii kennaa jedhameera. Dhuma waggaa 8ffaatti aangoo isaa guutumatti kan dabarfamuuf ta'a. Sirni kunis sirna goobaa yookaan sirna buttaa qalaa walakkaa aangoo jedhamuun beekama. Sirni kun gaggeeffamuun tuutni gadaa tokko aangoo gadaa fudhatee erga harkaan gahatee booda waggaa 6ffaa itti sirnichaa kabajuudha. Tuutni Gadaa Michillee guyyaa har'aa bakka duraan qabate irra gara Jinfuu ardaa jilaa tarree luugootti namaa fi saawwan godaansisaa jira. Gaaffii aangoo Dabratsiyoon dhiyeessan ministeerri muummee Abiy Ahmad osoo hin fudhatin hafan. Hooggantoonni TPLF wal dhabdee ji'ootaaf ture keessa jiran Finfinnee ministeera muummee Abiy Ahmadiif qondaaltota mootummaa federaalaa biroo waliin haala Tigraay irratti mariisisuun isaanii gabaafameera. Dura taa'aa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa ji'oota 6 oliif wal dhabdee gidduu isaanii mudatee wal hamachaa jiru. Sadaasa 26 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee waajjira ministeera muummeetti haala nageenyaa fi tasgabbii naannichaa irratti marii taasifamu miidiyaaleen gabaasanillee wal himachuu gareewwan lamaan kanneen irratti garuu maddeen maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan himaniiru. Mootummaan federaalaa fi hooggantoonni Tigraay gidduu mariin adeemsifamee dhimmi ijoo nageenya naannichaa fi rakkoo siyaasaa haala waliin hiikuu fi pirezidaantiin yeroo naannichaa aangoo akka gadhiisan gaafiin dhiyaachuun ni yaadatama. Gareen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu rakkoo Tigraay keessatti uumamaa jiruuf dadhabina bulchiinsa yeroo naannichaa eeruun kanaaf immoo Geetaachoo Raddaa sababa akka ta'an ibsaniiru. Geetaachoon aangoo irraa ka'ee iddoo isaa itti aanaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa akka qabatan yaada dhiyeessuu maddi dhimmichi dhiyootti hordofee dubbateera. Gareen TPLF pirezidaantii yeroo Geetaachoo Raddaan hoogganamu bulchiinsi yeroo sirnaan hojiinsaa akka hin dalagne gochuun Dabratsiyooniin himateera. Bulchiinsi yeroo kanaaf gufuu kan tahan garee Dabratsiyooniin hoogganamu jechuun deebii kan kennan Geetaachoo Raddaa namoonni waraana buqqa'anis gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine godhaniiru jechuun himataniiru. Hooggantoota TPLF fi miseensonni yaa'ii waliigala TPLF boordii filannoo beekamtii hin arganne adeemsiseera. Obbo Geetaachoo fi hooggantoonni paartii biroo ari'uun garee kana booda Dabratsiyoon hoogganaan bulchiinsa yeroo kanarratti gaafii kaasaniiru. Obbo Geetaachoon pirezidaantummaa bulchiinsa yeroo kan qabatan bakka buutummaa TPLF irraa qabaniin kan jedhanis itti gaafatamummaa isaan irraa akka ka'an mootummaa federaalaa gaafachaa turan. Amma yeroo wal dhabdeen hammaachaa jirutti mariin ministeera muummee waliin adeemsifameen Dabratsiyoon gaaffiiwwan wal fakkaataa kaasaniiru. Dr. Dabratsiyoon obbo Geetaachoon aangoo irraa ka'anii iddoo isaanii Jeneraal Taaddasaan akka bu'an ministeerri muummee agaruu akka hin fudhanne himaniiru. Bulchiinsi yeroo hojii isaa akka hin dalagneef waraanni Tigraay isin cinaa jira jechuun uummata burjaajessaa jirtu jechuun garee Dabratsiyoon kan qeeqan ministeerri muummee maqaa mana maree jechuun uummata qeeqaa jirtu jechuunis dubbataniiru. Dabaluunis ministeerri
ministeerri muummee mootummaan isaanii bulchiinsa yeroo naannichaa guutumaan guututti deeggaraa jechuun akka hin dandeenyee fi hamma filannoo gaggeessutti waan irraa eeggamu gochaa turuu dubbachuu isaanii maddi oduu kanaa ni mul'isa. Yaada kanaan kan hin gammanne gareen Dabratsiyooniin hoogganamu obbo Geetaachoon bulchiinsa yeroo irraa akka bu'an ejjennoo jechuun akka cichan maddi maqaan isaanii hin dhaamne dubbataniiru. Marii ministeera muummee waliin adeemsifame kanarratti dhimmi naannicha keessatti seeraan ala albuuda baasuu bal'inaan adeemaa jiru haala uummataaf fayyaduu fi seera qabeessa ta'een adeemsifamuu qaba jedhameera. Gareen lamaan nageenya uummata naannichaa bulchiinsa gaarii akkasumas fedhii misoomaa guutuuf waliin hojjechuuf walii galtee kan ibsame yoo ta'u, namoota waraanaan miidhaman qe'ee isaaniirraa buqqa'anii hidhattoota gara hojii idileetti deebisuun haala si'ataa ta'een akka adeemsifamu walii galee irra gahaniiru jedhame. Kana malees leecalloon naannichaa karaa seeraan qofa faayidaarra akka oolu akkasumas tajaajiloonni mootummaa kennuuf fooyya'insi fedhii uummataan akka dhiyaatan hojii barbaachisu akka taasifamu walii galuunis miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. Marii kanarratti karaa mootummaa federaalaa ministeera muummee dabalatee fiildi maarshaal Birhaanuu Juulaa, ministeera dhimma alaa Geediyoon Ximaatiyoosii fi kanneen biroo hirmaataniiru. Oduu kana kan arganne Addis Istaandard irraayi. Qondaaltonni poolisoota Keeniyaa nageenya kabachiisuuf biyya Haayitii jiran 20 hojii irra gadhiisuuf gaafatan. Karoora dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti biyya hokkoraan jeeqamaa jirtu Haayitii keessatti nageenya kabachiisuudhaaf poolisoota biyya Keeniyaa bobba'an 400 keessaa 20 kan ta'an hojii isaanii gadi dhiisuudhaaf kan gaafatan waan mindaan ji'a isaanii onkololeessaatii kaasee hanga ammaa hin kennaminiif ta'uu Reuters himeera. Poolisoota Keeniyaa gaafii kana dhiyeessan keessaa kanneen maqaan isaanii hin dhahamne gaafatan 3 akka jedhanitti mindaan isaanii yeroodhaan argachuu dhabuudhaan alatti hanqina meeshaa waraanaatiin kan ka'e waan hidhattoota Haayitii waliin walgituu hin dandeenyeef hamileen isaanii miidhamee sodaa keessa galaniiru jedhan. Xalayaa hojii gadi lakkisuu poolisoota kana irratti akka deebii kan kennan gaafatan dubbi himaan dhaabbata poolisii biyyaalessaa Keeniyaa gaafii dhihaateefif deebii akka hin kennine kan ibse Reuters, ajajni poolisii biyyaalessaa Daaglaas Keenjaa dhimmicha irratti yaada dhaabbilee miidiyaaf kennaniif roobii dheengaddaa kennaniin poolisoonni Haayitii jiran amma dhuma onkololeessaatti mindaan isaanii akka argatan himuun gabaaseera. Miseensonni poolisii Keeniyaa 3 garuu deebii hanga poolisii kana mormanii kana mindaan isaaniif kenname ji'a dhuma fulbaanaa keessa ta'uu dubbataniiru. Nageenya biyya Haayitii kabachiisuudhaaf humnoota nageenyaa 2500 biyyoota 10 keessaa bahan akka hirmaatan kan karoorfame yommuu ta'u, isaan keessaa poolisoonni Keeniyaa dursanii achi gahan 400 hanqina baajataa fi hanqina humna namaatiin dirqama isaanii hanga yaadametti bahuu akka hin dandeenye kan ibse maddi Reuters, poolisoonni isaanii gadi lakkisuuf gaafatan keessaa 5 sadarkaa ajajaa irra kan jiran ta'uu himeera. UN oomishni yuureenii Iraan akkaan yaaddessaa ta'eera jedhe. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti hoogganaan qaama dhimma niikuleeraa hordofu Iraan yuuraaniyeemii fooyya'aa ta'e oomishuuf murteessuun akkaan yaaddesseera jedhan. Raafaa'el Giroosiin ejensii anniisaa atoomikii addunyaa hoogganaa ol'aanaa yoo ta'an, Iraan oomisha yuuraaniyeemii fooyya'aa ishee gara harka 60tti akka guddiste himuun ta'us qulqullinni oomishaa kan meeshaa waraanaa niikuleeraa oomishuuf isa barbaachisu gadiidha jedhan. Tarkaanfiin kunis rakkoo waraanaa fi dippiloomaasii Sooriyaa, Libaanusii fi Gaazaaf deebii kennuuf kan taasifte akka ta'etti ilaaluun biyyoonni naannichaa sodaa keessa galan. Giroosiin akka jedhanitti namoonni siyaasaa Iraan tokko meeshaan waraanaa niikuleerii akka tolfamu waamicha dhiyeessuun icciitii miti jedhan. Teheraan keessatti haasaa taasisaniin booda hooggansi Iraan ammaa kun irra deemiin filatamuu hin fakkaatu. Giroosiin marii dhaabbata qorannoo Landan Baahireenitti taasiseen haasaa hedduu taasisaniiru. Israa'el bu'uuraalee misoomaa niikuleeraa akka hin haleelle akeekkachiisuun raawwannaan garuu bu'aansaa akka balaafamaa ta'a, sababni isaas Iraan humna haaloo bahuuf carallaa gadi dhiisuu qabdii jedhan. Gabaasa ejensiin anniisaa atoomikii addunyaaf dhiyaateen Giroosiin qorattoonni isaanii Iraan iddoo oomisha niikuleeraa kibba Teheraanitti argamutti gosa yuuraaniyeemii akkaan badhaadhee qabdii jedhan. Iraan tarkaanfii kana fudhachuuf oomisha yuuraaniyeemii UF6 jedhamu dhaabbantaa 60 irraan geetteerti jedhan. Iraan sagantaa niikuleeraa meeshaa waraanaaf fayyadamtu akka qabdu haalaa turte. Giroosiin garuu bu'uuraalee misoomaa niikuleeraa biyyattii waggoottan darban keessatti akkaan dabaluu sodaa qabu himaniiru. Sagantaa niikuleeraa akkaan guddate kallattiin barbaachisuun hunda dabalaa jirti jedhan. Ejjennoon Iraan bara 2015 fi kan bara 2025 tokko miti jedhaniiru. Yuuraaniyeemii dhibbantaa 60 qabaachuu jechuun yoo barbaadan meeshaa waraanaa niikuleeraa oomishuu danda'u jedhan. Haala kanaan dubbiin hammaachuu argaa jirra, kun ammoo yaaddessaadha jechuun sodaa qaban dubbataniiru. Baatii darbii yeroo Iraan daawwatanitti Giroosiin hooggantoonni Iraan oomisha yuuraaniyeemii dhibbantaa 60
akka dandeessisan isaan amansiisuu ijaan arganiiru. Oomisha yuuraaniyeemii dabaluun kun warra Awurooppaa fi qondaaltota Iraan gidduuf mariin fooyya'aa ta'e adeemsifamuu qaba jedhan. Giroosiin Iraan keessa gareeleen meeshaa waraanaa niwukilaraa irratti biyyattii waan ofii akka raawwattu akkaan dhiibbaa gochaa jiran. Haasa'aan mootummaa waliin taasiseen karaa kana kan filattuu miti jechuun ta'us baatu garuu gara fuulduraatti waan itti yaadan gochuu danda'u jedhan. Israa'el bu'uuraalee misoomaa niwukilaraa Iraan irratti haleellaa ifa ta'e banuu baattus ministeeronni biyyattii garuu dhimmichi ifatti mari'achaa turaniiru. Giroosiin tarkaanfii akkasii ija waraanaan yoo ilaalamu waan ta'uu hin qabne jechuun qeeqaniiru. Irraanfachuu kan hin qabne oomishni sagantaa niwukilaraa Iraan lafa jalaa kan adeemuu fi akkaan eeggamaadha jedhan. Tarkaanfiin sagantaa kanarratti taasifamu hundi humna guddaa bobbaasuu gaafata jechuun sodaa qaban miidiyaaleef himaniiru. Finciltoonni magaalota kibba Sooriyaa hedduu to'achuu gabaafame. Humnoonni finciltoota kibba Sooriyaa keessa socho'an kun warraaqsa uummata bara 2011 pirezidaantii Bashiir al-Asaad irratti kan ka'es bakkuma kanatti jedhame. Teessoon isaa UK kan ta'e jaarmiyaan dhimma walitti bu'iinsa Sooriyaa hordofuu akka gabaasetti hidhattoonni naannicha keessa socho'an humnoota mootummaa waliin waraana hamaa erga gaggeessanii booda buufataalee waraanaa hedduu harka isaaniitti galfataniiru jedhan. Reuters finciltoota wabeeffachuun gabaasa akka kennetti waraanni mootummaa biyyattii bakka akka gadhiisanii fi aangawoonni waraanaa gara magaalaa guddittii biyyattii Damaasqootti akka deeman daandiin akka banamuuf walii galtee irra ga'ameera. Damaasqoon iddoo hidhattoonni to'atan kiiloomeetira 100 qofarraa fagaatti. Finciltoonni kaaba Sooriyaa keessa socho'an ammoo magaalaa Hoomsii ta'uu isaanii BBC'n gabaasota akkanaa walirraa qulqulleeffachuun gabaasuun ni yaadatama. Ingilaanditti kan argamu jaarmiyaan mirga namoomaa Siiriyaa irratti xiyyeeffatee hojjetu akka jedhetti kutaa kibba biyyattii keessa kanneen hidhatanii socho'an naannawa Deeraa harka 90 caalaa to'atan jedheera. Magaalaan Deeraa jedhamtu kun iddoo tarsiimoo fi bakka leenjii waraanaa fi barnootaa itti kennamuudha jedhan. Magaalaa guddoo bulchiinsa naannoo ta'uun alatti magaalota murteessoo daangoo Joordaan irratti argaman keessaas ishee tokkodha. Amma warraaqsi uummataa bara 2011tti jalqabe bulchiinsa Bashiir al-Asaad irratti eegales iddoo kanaatti jedhameera. Warraaqsi uummataa sana hordofee jeequmsaa fi waraana dhalatee lubbuun lammiilee miiliyoonaa walakkaa lakkaa'amanii baduun ni yaadatama. Ministeerri dhimma biyya keessaa Joordaan rakkoo nageenyaa kibba Sooriyaa keessa jiru eeruun biyyattiin daangaa naannawa sana jiru cufuu ibsiteerti. Gama biraan gareen hidhattoota Kurdee karaa baha Sooriyaan magaalota teessoo mootummaa taate Deer Ezoor to'achuu ibsaniiru. Finciltoonni kaaba Sooriyaa waggoota dheeraa booda haleellaa tasa waraana biyyattii irratti banuun dadhabina isaa saaxiluun magaalota gurguddoo to'achuu itti fufaniiru. Akkaataa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti fincila haaraatti eegale kanaan yoo xiqqaate namoonni 370 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uun akeekkachiisaniiru. Erga finciltoonni torbaan darbe haleellaa jalqabanii as guutuu biyyattiitti lammiileen nagahaa 111 dabalatee namoonni 820 ol ajjeefamaniiru jechuun falmitoonni mirga namoomaa gabaasaa jiru. Finciltoonni kamisa darbe magaalaa kaaba biyyattii haamaa qabatan kun ammoo torbee darbe Aleeppoo to'achuu isaanii jala tursiisuu kan dadhaban pirezidaanti Asaad kufaatii guddaa yeroo lammaffaatii jedhan. Hoogganaan garee hidhattoota Islaamaa ofiin jedhu Hayaat al-Tahrir Sham yookaan HTS Abuu Muhammad al-Jaawliin yeroo keessan ga'eera jechuun hidhattoota Hoomsitti himaniiru. Finciltoonni kunneen kallattii kibbaan deemaa kan jiran yoo ta'u itti aansuun daandii gara Damaasqootti geessu Hoomsii irratti xiyyeeffataniiru. Miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa naannoo finciltoonni kunneen to'anne jedhan dhaaba walaba ta'e irraa mirkaneessuu kan hin dandeenye ta'us dhaabbanni mirga namoomaa UK keessatti argamu finciltoonni kunneen magaalattii irraa kiiloomeetira muraasa akka fagaatan garuu ibseera. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu waliin kan isin waliin ture Amiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.